Hayyee nagaan kiyyaa sinaa qaqqabu bakka jirtanitti hordoftoonniif dhaggeeffattoonni kiyyaa an eebbaa dabaliiti. Guyyaa irraa hiikaa humnaa fi faayidaa qalbii ofii gumeessuu yookaan qalbii ofii sassaabbachuun qabu waliin ilaalla. Kan nama dhibu wayita baay'ee iddoo baay'eetti yeroo namoonni rakkoo qalbii dhabuu kanaan dararaman ni mul'ata. Maaliif laata? Dhuma irrattis foormulaa sasalphaa fi ajaa'ibsiisoo 5 guyyaa 21 gidduutti qalbii ofii sassaabbachuuf gargaaru isiniifan hima. Foormulaan kun qorannoon kan mirkanaa'edha. Nama kamiifis ni gargaara. Egaa ammas qalbii keessan sassaabbachuudhaan haga xumuraa kana caqastan afeerraa kooti. Daawwitii yookaan of ilaalleedhaan carallaa biiftuu bakka tokkotti walitti sassaabuudhaan waraqaa gubuu wayita argitu baay'ee dinqisiifatta. Abiddi waraqaa gubu kun carallaawwan biiftuu bakka tokkotti walitti qabamaniin uumama. Muuxannoon kunis humna qalbii keenya sassaabuun jireenya keenya jijjiiruuf qabnu nutti agarsiisan. Qalbii ofii sassaabuu jechuun yaada keenya wantoota garaa garaatti facaasuu dhiisnee dhimma tokko irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Namni jireenya isaa fooyyessuuf carraaqu kamiyyuu qalbii isaa gumeessuu qaba. Galma kamiin iyyuu milkeessuudhaaf qalbii keenya gumeessuu nu barbaachisa. Qalbii keenya hin gumeessinu taanaan humnaaf dandeettiin keenya adda waan bittinnaa'uuf waan tokko milkeessuu hin dandeenyu. Qalbii keenya gumeessuun garuu waan kamiyyuu gochuu ni dandeenya. Qalbii keenya gumeessuun jireenya keenyaaf faayidaalee hedduu qaba. Waan hojjettu tokko gaariitti akka hojjettuu fi ariitiin milkeessuuf si fayyada. Waan hojjettu irratti xiyyeeffachuun hojicha akkaataa bu'a qabeessa ta'een hojjettee akka milkeessituuf si gargaara. Wayita qayyabattu qalbii keessa saabbattee qayyabannaan waan dubbiste sirriitti hubatta daftee akka hubattuuf illee si gargaara. Qalbii keenya sassaabuu yookaan gumeessuu jechuun egaa galma keenya irratti akka xiyyeeffannuu fi salphaatti akka milkeessinuuf baay'ee nu fayyada. Qalbii keenya sassaabnee waan tokko irratti akka xiyyeeffannu hin goonu taanaan yaadni keenya adda bittinnaa'a. Egaa walumaa galatti qalbii keenya sassaabuun maaliif akka barbaachisu amma tokko amma hubattee jirta jedhee yaada. Kanaaf dandeettii qalbii keessa sassaabbachuu kana shaakaltee gabbifachuu qabda. Wayita hojiin sitti baay'atu illee yeroo fudhattee qalbii kee gumeessuun waa'ee waan hojjechaa jirtu sirriitti yaaduu qabda. Haala mijataa keessa waan hin jirreef qalbii koo tasgabbeessuu hin danda'u hin jedhin. Gonkumaa sababoota garaa garaan dhiyeessin. Rakkoodhuma keessa jirtu mataasaa furachuudhaaf qalbii keessa sassaabbachuun waan barbaachisaadha. Egaa faayidaa qalbii sassaabuun qabu sirriitti hubattee jirta taanaan qalbii keessa sassaabuu yookaan gumeessuu akka shaakaltu namni sitti himuu hin barbaachisu jechuudha. Yaadota garaa garaa sammuu kee muddan humna sammuu keetti dadhabsiisu malee waan si faayidaa hin qaban. Garuu baay'een keenya yaadota garaa garaan liqinfamuu amaleeffannee jirra. Wayita sombi keenya qilleensa fudhatee baasu kan nuti qalbifannu yeroo sirni argansuu keenyaa rakkoo godhatu yookiin immoo wayita kutaan ukkaamsu keessa seennu qofaadha. Yaadni keenyas haaluma wal fakkaataa qaba. Wayita rakkoo ta'e tokko furachuu barbaannu yookiin wayita qayyabachuu barbaannu qalbii keenya walitti sassaabuu qabna. Kan nama dhibu qalbii kee sassaabnaan waan hojjettu kamiyyuu milkeessuu dandeessa. Kanaaf jireenya kee keessatti hojii qalbiin kee sassaabamu godhu hojjedhu. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wayita qayyabannuuf hojjennu qalbii keenya gumeessinee yookaan sassaabnee bu'aa gaarii argamsiisuu dandeenya jechuudha. Garuu baay'een keenya haala nama gaddisiisuun itti fayyadamaa hin jiru. Qalbii ofii gumeessuu yookaan sassaabbachuun qabeenya guddaadha. Haa ta'u malee baay'een keenya qabeenya kanatti hin fayyadamnu. Sababni isaa akkaataatti qalbii keenya sassaabban namni nutti himes ta'e namni nu barsiise hin jiru. Faayidaa qalbii walitti sassaabuun qabu dubbisuu yookaan namarraa dhaggeeffachuun ilaalcha nuti qalbii keenya sassaabuuf qabnu jijjiiruuf nu gargaara. Qajeelfama qalbii sassaabbachuu kana yoo akkaataa sirrii ta'een itti fayyadamne nu gammachiisuu fi nu baarsuu danda'a. Egaa kanatti fufee kan jiru faayidaa qalbii sassaabbachuu yookaan qalbii gumeessuun qabudha. Qalbii kee sassaabdee dhimma tokko qofaa irratti akka xiyyeeffatu gochuun faayidaalee gurguddoo armaan gadii qaba. Yaadota kee ni to'atta, sammuun kee nagaa argata, ofirratti amantaa qabaata, keessi kee jabina argata, kutannoon kee ni jabaata, sammuun kee waan hojjettu irratti baay'ee xiyyeeffata, dandeettiin waa yaadachuu keetii illee baay'ee dabala. Hojii kee guyyaa guyyaa haala bu'a qabeessa ta'een hojjetta, dandeettiin qayyabannaa kee ni dabala, waan dubbistes daftee akka hubattuuf
si gargaara. Yaadota akka tasaa gara sammuu keetii dhufaniin akka hin liqinfamneef illee si gargaara. Akkasuma waan yaaduu barbaadde yeroo barbaaddetti akka yaadduuf si gargaara. Waan gaarii yaaduu irratti akka xiyyeeffattu illee si godha. Kanneenii fi faayidaalee hedduu kan biroo qaba. Egaa qalbii ofii sassaabbachuun gaarii mitiire? Humna qalbii sassaabbachuu kanatti fayyadamiitii dandeettii waan gaarii yaaduu gabbifadhu. Galma kee milkeessuudhaafis humna qalbii sassaabbachuu jedhamu kanatti fayyadami. Egaan hamma ammaatti hiikaa fi faayidaa qalbii sassaabbachuu yookiin gumeessuun qabu waliin ilaalla. Amma immoo tuufnee guyyaa 21 keessatti foormulaa sasalphaa ta'an 5 akkamiin qalbii ofii gumeessuu yookaan qalbii ofii sassaabuu amaleeffanna. Amma hanga xumuraatti na waliin tura. Qalbii sassaabachuuf shaakala tuun eegaliin dursitee bakka namni hin jirree fi jeequmsa hin qabne qopheeffachuu qabda. Bakka namni hin jirree fi jeequmsa hin qabne erga qopheeffattee boodas bakka kana deemtee lafa irra yookiin barcuma irra taa'uu dandeessa. Ol qajeelii taa'i. Hafuura dheeraas baafadhu. Keessa kee walaba godhi. Qaamaaf maashaa qaama keetii walaba godhi. Amma taansitee gara shaakalaatti seenuuf waan ta'eef of qopheessi. Shaakalawwan itti aananii dhiyaatan kanneen jalqabarraa eegalii tokko tokkoon shaakali. Shaakala tokkicha guyyaa guyyaan irra deddeebii guyyaa 21f godhi. Shaakala tokkicha yoo xiqqaate daqiiqaa 5f shaakali. Daqiiqaa 5 kana keessatti waa'ee shaakalichaa malee yaadni biraan sammuu kee keessa seenuu hin qabu. Egaa shaakalli kun akkuma namaatti adda adda waan ta'eef torbee tokko keessattis xumuruu dandeessa. Wayita shaakaltus qalbii kee guutuun dhimma shaakaltu sana irratti akka xiyyeeffatu godhi. Waan biraa gonkumaa yaadin dhimma shaakalaa jirtu sana qofaa yaadi. Yoo shaakala sana irratti xiyyeeffachuun sitti ulfaate yookiin yaadonni biroon keessa kee dhufanii yoo si jeeqan abdiin kutatin. Namni kamiyyuu jalqaba akkuma kee kanadha waan ta'eef. Garuu kutannoo qabaattee walitti fufiinsaan shaakallaan ni milkoofta. Wayita dandeettii qalbii kee sassaabuu gabbifattus haala kamiyyuu keessa jiraattee qalbii kee sassaabuudhaan dhimma feete irratti xiyyeeffachuu dandeessa. Shaakalawwan qalbii sassaabuuf gargaaran armaan gadii muraasa kitaabota adda addaa irraan fudhadha. Atis dandeettii qalbii sassaabuu erga gabbifattee booda shaakala qalbii sassaabuuf gargaaru kan biraa uumuu dandeessa. Egaa shaakalawwan qalbii sassaabuuf yookiin gumeessuudhaaf gargaaran kunooti. Inni jalqabaa tokko dhibbarraa jalqabii hanga tokkotti asii gadi lakkaa'i yookaan dhibbarraa jalqabii sadiin hirrisaa hanga tokkotti gadi lakkaa'i. Kana jechuun 197, 94 hanga tokkotti asii gadi lakkaa'i. Kanas daqiiqaa 5 hanga 10 guyyaa guyyaadhaan walitti fufiinsaan hojjetta. Inni lammataa firii mukaa tokko fuudhii xiyyeeffannoon ilaali. Fakkeenyaaf firii aappilii fuudhii qaama isaa mara naannessi ilaali. Qalbiin kee guutuun aappilicha irratti xiyyeeffachuu qaba. Yaadonni biroon gonkumaa sammuu kee keessaa akka hin galle godhi. Aappilicha irratti xiyyeeffadhuutii qoradhu. Firii biraa ta'uu mala waan ta'eef sirriitti qoradhu. Wayita aappilii kana ilaaltu waa'ee suuqii aapilichaa bitteellee yaadin. Akkasumas waa'ee biqilaa aappilii faayidaa isaa yaadin. Qalbii kee guutuu firii aappilii harka kee keessa jiru irra kaa'i. Ilaali, fuunfadhu, qaqqabi. Kanas daqiiqaa 5 yookiin 10 walitti fufiinsaan hojjedhu. Shaakalli sadaffaan kitaaba fuudhii keeyyatoota jechoota salphoo of keessaa qaban fudhadhu. Achiin booda jechoota keeyyaticha keessa jiran lakkaa'i. Lakkoofsi kee sirrii akka ta'e mirkaneeffachuuf amma sirra deebi'i lakkaa'i. Itti aansi jechoota fuula guutuu irra jiran lakkaa'i. Wayita lakkooftu ituu quba kee irra hin kaa'in lakkaa'i. Ijaan ilaalii sammuu kee keessatti lakkaa'i. Kanas irra deddeebiin guyyaa guyyaadhaan godhi. Inni arfaffaa shaakalawwan armaan olii sirriitti erga shaakalteen booda gara kanaatti darbi. Shaakala kana keessatti immoo fakkii meeshaalee ji'oomeetirii kanneen akka rogsadee rektaangilii yookaan geengoo waraqaa irratti kaasi. Fakkii kaafte kanas halluu feete dibi. Itti aansi qalbii kee guutuun irratti xiyyeeffadhu ilaali. Waan biraan ilaali. Fakkicha qofa ilaali. Sammuu kee keessatti fakkicha malee yaadni biraan seenuu hin qabu. Wayita shaakala kana hojjettu yaadaanis keessa keetti hin dubbatin. Ija kee ituu hin libsatin ilaaluudhaaf yaali. Kanas guyyaa guyyaadhaan irra deddeebi'i godhi. Daqiiqaa 5 hanga 10. Inni shanaffaa fi ka xumuraa yoo xiqqaate daqiiqaa 5f ituu waan tokko sammuu kee keessatti yaadiin turi. Shaakalawwan armaan olii hundumaa sirriitti hojjettee erga xumurteen booda gara shaakala kanaatti dabarta.
Shaakalawwan armaan olii sirriitti shaakallaan sammuun kee yaada malee akka turuuf gochuuf si gargaara. Kanas milkeessuudhaaf irra deddeebitee shaakaluu qabda. Akkuma irra deddeebitee shaakalteen sammuun kee akka salphaatti to'achuu dandeessa. Jalqaba daqiiqaa 5 eegali. Itti aansii daqiiqaa 10 turi. Akkuma itti madaqaa deemteen yeroo shaakalaas dabalaa deemi. Shaakala kana wayita sirriitti qalbifattee milkeessitu baay'ee waan sitti toluuf ofuma keetiin irra deddeebitee hojjetta. Shaakala kana sirriitti hojjettee xumurraan sammuun kee waan feete akka yaaddu qofaa gochuu dandeessa. Sammuu kee waan hojjettu qofaa irratti akka xiyyeeffatu gochuus dandeessa. Jiimii hojjechaa jirtaa laata? Afaan biyya biraa barachaa jirtaa? Jalqaba wayita eegalte ulfaataan turre? Beekamaadha ni ulfaata. Sababa sitti ulfaateen barachuu dhiisuu yaadaan turre? Garuu adeemsaan fedhiin kee dabalaa waan deemeef barnooticha barattee xumurte. Humna qalbii sassaabbachuu horachuudhaafis kutannoodhaan akkuma galma biraa shaakaluu qabda. Egaa warri hanga xumuraatti na dhaggeeffatan waan baay'ee isin gargaaru akka barattan shakkii tokko hin qabu. Viidiyoo kan biraan yeroo itti aanu amma walitti deebinutti nagaan tura.